daawwattoota keenya kabajamoo mata keenya addunyaarra jirtan hundi keessan akkam jirtu nagumaa isiniin jecha gaa bakkuma jirrurraa daqiiquma 2-3 waa jirtii jedhee utuun min du'ee jedhan namichi dhiiroo waa jirti jedhee ka'ee utuun min du'ee maali wanni jiru suni jennaan egaa abbaan biraa du'eera. Egaa abbaan dura biraa du'ee wanni jiru sun maaltu beekamaa jedhan namichi. Mee kamiifuu dura rabbiin waan jiraannuuf nu haa beeksisu. Waan ittiin jiraannu qofa yaanna yeroo baay'ee waan jiraannuuf tarii dagadnee jennaan rabbi nu yaadachiisuudhaaf ta'uu mala. Namni tokko ofii jiraatee waan ittiin jiraatu yaadaa waan jiraatuuf immoo sababa jiraatuuf yaaduun dirqama isaati. Nama waan jiraatuun malee ofii jiraachuu malee waan jiraatuuf quba hin qabne uummatuma kaaniin tokko ta'a. Isaan waan ittiin jiraatanuu fi ofii jiraachuu malee waan biraa baay'ee hamma kana namni egaa amma wal beeynutti baay'ee amma kana waan jiraatanuuf sababni waan jiraatanuuf sanaa hedduu hin jiru. Laakiin nuti waan jiraannuuf qabna. Egeree keenya jaarrachuudhaaf jiraanna. Duniyaa kanarraa amrii rabbiin keenya nu biraa qabu harka rabbiin galchuudhaa deemnu kana sammuu rabbii galchuudhaa deemnu kana sammuun nuuf hin kennamne nutti kenname waan ta'eef caafiyaan fayyaan nuuf hin kenname nutti kenname. Maaliif jennaan utuu silaa nuu kenname rabbiin waan namaa kenne namarraan fudhatu. Eega boru fudhate immoo waan galchuudhaa deemnu harkaa qabna. Egaa kanaaf waan jiraannuuf sana silaa jireenyi waqtan mahduudaa amma jiraatamtu qabdi. Hamma jiraatamtu kana keessa garuu waan jiraannuuf lafa kaayyannee egeree keenya waan ija jabaanee fuula rabbii keenya hin dhaabbannu tokko walitti himuun dirqama keenya ta'a biiznillaahi ta'aalaa. Egaa waggaa 2 guutuu waan nurratti deemaa jiru hin argitanii. Bataskaanni naannoo Somaaleetti gubate jedhamu sun amantii lammanii miti kan gube, siyaasa yeroo sanaati kan gube. Uummanni Islaamaa harka keessaan qabu. Bataskaanni naannoo Dabuubiitti gubate jedhame sun siyaasa malee ummata siyaasaati malee ummata 100 keessaa 11 naannoo Dabuubiitti jechuudha. Naannoo ummata kibbaa keessatti bataskaanni naannoo sanatti gubateera jedhamee lallabame sun waan siyaasaadhaan wal qabate malee uummanni Islaamaa harka keessaan qabu. Ummata Islaamaatti fidanii jarri ofii jiraati yeroo sana keessa miidiyaan harka jiraati. Miidiyaan kan mootummaan baajetatti baasee kaffalu harka jiraati. Hattaallee miidiyaa dhumti warri biyya alaati silaa biyya dimokiraasiiti keessaa jedhamullee waa'een keenya isiin dhibu, waa'een keenya jiran dhibu, waa'een keenya numa qofitti malee nama biraan qabu. Sana fidanii ofii jiraati yeroo akkanaa bataskaana guddatee yeroo jedhamu hattaa sadarkaa ministeeraatti illee yeroo darbe mooxaatti gaafa masjiidni gubatu wanni jedhame beeta imnatoochi jedhame. Beeta imnatoochi jechuun manneen amantaa hundaa walitti qabataa beeka. Beeta imnatoochi wanni jedhame suni manneen amantaa hundaa bakka kan gubatu masjiida kan himamu immoo masjiid jechuu mannaa jedhaniiti beeta imnatoochi jedhanii peejii jiraarratti maxxansa warumti bebbeekamaan aantuu jenneetuma nuti irsoo jennee akkasitti waan isaan jedhan qofitti achi qeeballu kuni waan isin dhibu beeta imnatoochi manneen amantaa manneewwan amantaa jedhameeti kan inni nuu labsame. Ajaa'iba garuu kun kan gubatu masjiida manneen amantoowwanii jedhameeti garuu maaliif jennaan akka waan manni jara kaanees gubatee fakkeessuudhaaf jechuudha. Dabni kuni nutti baay'ateera lakkisaa gaariin ta'u jechuu kadhaa keenya kadhataa jirra ammallee. Dabni kun gaariin ta'u hamma roorroon jirutti akkitti qabsoon hafu hin jiru. Hammatti dhiibamuun jirutti akkitti qabsoon hafu hin jiru. Roorroodhaa jiruu namni yeroo dheeraa hin obsaa hin sabara. Yeroo dheeraa namni hin baata. Gaafa dadhabe garuu maa kana amannaa jireenyatti manaa sila sanoo hin jiru. Jiraachuu amannaa jechuun isaan balu. Mala
lakkisaa waan kana hin harkisinaa cituudhaaf deemaa jira jechuu kadhataa jirra uummata keenya. Lakkisaa mattumaa nuun tolu galaanni kuni hamaadha. Bidiruun ummata fe'ee baharii jidduu deemaa jiru kuni hunda keenya ofirraa qaba. Bidiruun kun hunda keenya baatee jira lakkisaa mattumaa. Ilaa nurraa caamsaa galaana kanaa jechuu kadhataa jirra. Ammallee inuma kadhannaaf kadhataa jirra. Jarjarree yoo nu kaane waan baay'ee nu jalaa balleessa. Waan silaa jarjarree balleessinurra hamma nuti waan sana itti gaabbinutu caala waan ta'eef seera qabeessuma jedhaa jirra hamma iwana. Waan seera qabeessaa nu godha. Inumaa warri silaa seera qabsiisu, warri silaa heera qabsiisu, warri silaa akkatti horu. Waan isin dhibu poolisiin naannoo Hararii informeeshina guyyaa 5 dura dhaga'ee jechuu dhageenye. Akka jedhi dhagahan immoo namoota achi jira. Dhagahanis irratti mari'atan akkamitti waan kana jedhanii amantiiwwan garaagaraa narraa walitti fidanii mashaayikhni keenya walitti fidanii qeesii irraa walitti fidanii waan kana deemaa jira jedhanii waan kana maal goona jedhanii mari'atanii utuu furmaata kaa'uun danda'amu calluma jedhanii ijaan ilaalanii inumaa mashaayikatu quraana naannoo masjida suuraa quraanaatiin hojjetame san halkaniin makiinaa fudhatanii waan sana cabsuudha itti deemuu jechuun naannoo keenya irratti ganda namaa utuu nuti hin dhaqin biyya keenya irratti masjida keenya irratti amantii keenya irratti jara keenya kadhanna. Yaa jara keenya jara mootummaa dhaggeeffadhaa. Mashaayikatu garagalchii cabaa jirraa miti cabuudhuma keenya mee al tokko obsaa jedhameetu mayyuu obsamaa jira jara keenya. Waan naannoo bashaashaatti ka'etu har'a gadi fuudhamee dubbatama waggaa 14 booda waggaa 14 raffaasaa jalqabeera beekaa. Naannoo bashaashaatti wanni ta'e rakkoo yeroo sana uumame har'aas fuudhanii miidiyaa jaraatiin isaat jedhi ibidda malee maalis jedhi miidiyaa jaraarratti waan waggaa 14 achiyaas fuudhanii haasa'u. Maaliif jennaan arra nutti hojjechuudhaa deemu jechuudha. Gara fuulduraatti dhimma amantiitiin walitti bu'uu jaraa hin malaa. Jedhameetiyyi akka waan agartee ghaybii beekanuu nutti odeessu. Amma duras nutti odeessaa ba'anii ammas nutti odeessu. Maaliif jennaan maaltu beeka waan jarri gochuudhaa deemu. Kanaaf lakkisaa jaranaa nuti amantii keenya irra jireenya hin barbaannu. Wanni nuti jiraannuuf amantii keenya nu jalaa hin tuqinaa jennee kadhataa jirra. Ganda keenya si kadhataa jirra. Kanaaf hawaasa keenya namni akka ta'uu dadhabe akka hin taane ta'a. Akka hin taane nun godhinaa jechuu kallattiidhuma jirtanuun isa rafnu miti akka itti rafnu siin qabnu. Qabeenya afran qalloo namni kaleessa afran qalloo waan inni ta'e arge in ajaa'iba. Yuunivarsiitii Rift Vaalii sababa inni jiru jecha duula irratti gaggeeffame kaleessa hundi keessan iyyuu agartaniitti. Rift Vaalii irratti maaliif xiyyeeffatame? Manneen barnootaa irratti maaliif xiyyeeffatame? Manneen afran qalloo irratti maal balleessine? Maal itti hojjenne? Maal yakki nuti itti hojjenne kun maal inni? Egaa ammas ta'u gabaabumatti ergaa gabaabaa yoo isa amma dura manneen amantii biraatu badee manneen amantii biraa yoo akkan hojjettan jechuu ta'e siyaasaa yeroo abdii illeetii fi isa kan dabuubii keessatti bataskaana sababa siyaasaatiin warri siyaasaa dhaqee hojjetee amantiidhaaf yookaan immoo saba lammaa walitti buusuudhaaf jedhee hojjete sana hawaasa keenyatti as hin fidina. Ummata islaamaatti as hin fidina. Ummanni islaamaa nageenya barbaachaa jecha yeroo har'aa kana keessa qamalee baqataa jira. Nagaa wayya jedhe jedhan namichi qamalee baqate maali jennaan ammaaf nagaa wayyaa jedhe jedhan akka sana nuun godhinaa isin kadhataarraa mattumaa achiin harkisinaa machuma yoo akkammatti jirtan kanatti harkisaa dhayxanii maa jiru kun cituusaan malaa maaluu isin kadhataa jirra arguun dhabne nurraa tasgabbeessaa isiniin jennaa galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.